har'as akkuma baratame viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee dhufee jira. Sana dura wanti ifa isiniif ta'uu qabu keessattuu daawwattoonni koo gaaffiin isin na gaafachaa jirtan hedduu waan ta'eef egaan anis gaaffii hunda keessanii tokko tokkoon deebisuudhaaf yeroo waan nan geenyeef yeroo baay'ee hojiidhaan waan an biizii ta'uuf gaaffiiwwan baay'inaan irra deddeebi'anii gaafataman walitti qabeen deebisuuf yaalluuttan jira. Isaan hafanis wal duraa duubaan deebisaa waan an deemuuf hordoftoonni koo akkanatti himuufannee obsaan eeggadhaan isiniin jedha. Egaan mata duree keenya har'aatti yeroo deebinu viidiyoo har'aa gaaffiiwwan namoota hedduu irratti hundaa'ee isiniif qopheesse maal inni durbummaan wal qabate durba ta'uu koo akkamittiinan beekuu danda'a yookiin immoo durbummaan koo jiraachuu isaa yookiin kan hin banne ta'uu isaa akkamittiinan mirkaneeffachuu danda'a. Akkasumas durbummaa fi bultiidhaan wal qabates ilaalchi boodatti hafaa biyya keenya keessatti jiruu fi kan kana fakkaataniin wal qabatee gaaffiiwwan ka'uu danda'anii fi akkasumas wantoota beekuu qabdu jedheetiin yaaduu kan isiniif qoodu ta'a. Viidiyoo kana akka jaallattan abdii guddaan qaba. Warroonni chaanaalii koof haaraa taatan baga nagayaan dhuftanii an Dr. Abdiisaan jedhama. Viidiyoolee barsiisoo haga ammaatti isin darban chaanaalii koo jala seenuudhaan ega ilaaltanii booda yoo isinitti tole qofa laayikii fi sabskraayibii akkana gootan isiniin jecha. Warroonni maatii koo taataniif immoo hamilee fi yaada adda addaa kennaa jirtaniif guddaa galatooma. Amma kallattii maan gara piroogiraama keenya har'aatti ceena na waliin tura. Walqunnamtiin saalaa jaalalleewwan lamaan gidduutti raawwatamu mallattoo jaalalaa guddaa ta'ee fudhatamuu danda'a. Namoonni tokko akka dubbatanitti walqunnamtiin saalaa karaa jaalalli ittiin ibsamuu danda'u keessaa isa guddaa fi isa ijoodha jedhanii dubbatu. Kana jechuun jaalalleewwan lamaan gidduutti walitti dhufeenyi yookiin immoo rileeshnshiippiin baay'ee cimaa yeroo isaan gidduutti jiraatu. Rileeshnshiippii isaanii kan sadarkaa ol ka'aa ta'e tokkotti kan geessisudha jechuudha. Kanaan wal qabatee yeroo baay'ee durbummaadhaan wal qabatee ilaalchi dogoggoraa fi booddeetti hafaa ta'ee jira. Ilaalchi sirrii ta'es jira. Haa ta'u malee garuu yeroo baay'ee ilaalcha dogoggora ta'e yeroo mul'atutu argama. Maaliif ilaalcha dogoggoraa jettee yoo naan jettan akkuma beekamu inni dhiiraa sun osoo qulqullina isaa hin eeggatiin shamarree fedhe wajjin walqunnamtiin saalaa raawwachaa gochoota adda addaa keessa eega darbee booda ishee shamarreen sun qulqulluu akka taatu yookiin immoo durbummaa akka qabaattudha kan barbaadu. Kana dogoggorri yookiin immoo konseptiin ilaalcha kanaan kan durbummaadhaan wal qabatee jiru jechuudha. Kanaafuu yoo wanti kun yookiin immoo durbummaan kun kan dhugumatti barbaadamu ta'e qulqullinni kun dhiira irraas dubartii irraas argamuu qaba malee qulqullinni ishee dhalaa irraa qofa barbaaduun osoo hin taane inni dhiiraas qulqulluu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaaf ilaalchi durbummaa irratti jiru kun kan ilaalcha dogoggoraati kan jennuun jechuudha. Biyya keenya keessatti akkuma beekamu qulqulluu taatee akka argamtu kan barbaadamu shamarreedha. Kun ilaalcha baay'ee dogoggora ta'edha. Faallaa kanaatiin immoo yoo ilaalle warroota westernii yoo ilaalle biyyoota kanneen akka Ameerikaa fi Awurooppaa yoo ilaallu kan mul'atu maal inni shamarreen durbummaa qabdu namni baay'een hin barbaaduuni wanti jedhamu dhufuu jira. Wanti kunis civilization fi ilaalcha mataa isaanii haa qabaatanii malee wanti kunis dogoggora guddaadha jechuudha. Faallaa biyya keenyaatiin dargaggoonni isaanii immoo shamarree durbummaa qabdu. Dargaggoonni hin barbaanne baay'achaa dhufuu isaanii qorannoowwan adda addaa ni eeru. Egaan durbummaan wanti jedhamu kun qaama saalaa kee karaa afaan isaa irratti yookiin oopiniingii isaa irratti kan qaama saalaa kee kan karaa keessaa karaa seensisuun irratti kan argamu membreenii haphii ta'edha. Kun sheeppiiwwan adda addaa qaba. Yeroo baay'ee garuu sheeppii yookiin immoo boca akka half moon sheeppii akka baatii yeroo walakkaa irra geessu membreenii kan qabaatudha jechuudha. Akkasitti qaama saalaa ishee kan haguugudha. Karaa jalaatiin immoo laguu fi kan kana fakkaataniin kan ittiin ba'an karaa banaa fi mijataa ta'e kan qabaatudha. Egaan ofii koo akkam godheetiin durbummaa qabaachuu koo akkamittiin beekuu danda'a kan jettu yoo taate yeroo baay'ee waan kana argatanii beekuudhaaf rakkisaadha. Sababiin isaas quba harkaa kee fayyadamtee waan ta'eef kan yaaltu argachuu dhiisuu dandeessa. Sababiin isaas karaa banaa amma dubbadhe kana tarii harki kee seenuu waan danda'uuf
argachuu yookiin immoo beekuu dhiisuu dandeessaa jechuudha. haa ta'u malee egaa wanti kun egaa fagoo miti seentimeetira tokkooti haga seentimeetira lamaa gidduutti yoo baay'ate immoo haga seentimeetira 3 irratti wanta argamuu danda'udha. Kanaafuu egaa quba kee kara keessaatti seensisuudhaan meembreenii fayya qabeessaa fi homaa hin tuttuqamne jiraachuu isaa cheek gochuun ni danda'ama jechuudha. Egaan wanta kanaan wal qabatee keessattuu biyyoota westernoota irratti maatiin ijoollee isaanii dooktara bira deemanii mucaan koo durbummaa qabaachuu ishee naaf ilaali cheek naaf godhi jechuun egaa waan dhorkaadha. Doktoroonni yeroo baay'ee wanta kana hin raawwatanii haa ta'u malee ajaja mana murtii fi gudeedamuudhaan wal qabatee gochoota raawwatamaniif yoo ta'e egaa adda baafachuu fi qorachuudhaaf ajaja mana murtiitiin qofa wanta kana ni raawwatu jechuudha. Haa ta'u malee egaa virjinitiin kun yookiin immoo durbummaan kun akka salphaatti fedhii ofirraa baasuu quba harkaatiin raawwatamuun yookiin immoo seegaa jedhamee kan beekamu kanaan baduu danda'a. Kanaafuu egaa wanti kun of eeggannoo guddaa wanta barbaachisudha. Kanaafuu egaa shamarreen bultii dura wanta kana kan raawwattu yoo jiraatte egaa wanti kun durbummaa kee akka laayyootti balleessuu waan danda'uuf egaa please waan kana irraa of qusachuu qabda. Inni bira hedduun keessan kan beektan keessaa durbummaan hojii humnaan oliitiin fudhatamuu yookiin immoo baduu danda'a. Completely yoo baduu baates egaa miidhamuu danda'a jechuudha. Membraniin kun waan haphii ta'eef chaansii ciccituu isa quunnamuu danda'a. Egaan ani durbummaa qabamoo hin qabu jettanii yeroo cheek of gootanitti karaan isinii milkaa'uu hin dandeenye keessaa inni kan biraa maalinni osuma durbummaa qabdanii gaa membranii kana argachuuf yeroo yaaltanitti yeroo tokko gaa membraniin kun sheeppii isaa jijjiiruudhaan isinitti waan mul'achuu hin dandeenyeef egaan yeroo tokko gaa durbummaa fayya qabeessaa fi hin ciccitiin osoo qabdanii isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha. Egaan durbummaa kanaan wal qabatee biyya keenya keessatti gochoonni aadmalee ta'an adda addaan ni mudatu. Wanti kunis maal inni barattoota dargaggootaa fi tiineejarii haayiskoolii fi isaa ol ta'an irratti yeroo baay'ee durbummaa koo amman dhabu jedhanii gocha badaa yookiin intarkoorsii caalaa gocha badaa fi cimaa ta'e keessa seenaa akka jiran kan mul'achaa jirudha. Walqunnamtii saalaa karaa afaanii fi karaa taa'umsaatiin raawwatamu irratti involvii ta'aa waan jiraniif egaan wanta kana bakka hundaatti barumsi gahaa ta'e miidhaan inni qabuu fi rakkoon inni namarraan qaqqabsiisu kun egaa sirriitti saalfii tokko malee manneen barnootaattis ta'e bakkeewwan tokkotti kennamuu akka qabu gamanumaan yaada koo ibsuun barbaada. Kanaafuu egaa wanta kanaan wal qabatee wanti beekamuu qabu keessattuu durbummaadhaan wal qabatee jechuu kiyya misunderstanding hin jiru maal inni fakkeenyaaf definition yookiin immoo hiikaan durbummaa jedhamu kuniyyuu maal inni kanaan dura wal qunnamtii saalaa shamarree raawwattee hin beekne jechuudha. Haa ta'u malee egaa amma fakkeenyaaf karaa meeshaa saalaa isheetiin meeshaa saalaa dhiiraa kan ittiin hin seennee fi kan walqunnamtii saalaa raawwattee hin beekne hiikaa jedhu kan qabaatudha. Haa ta'u malee egaa durbummaa kana dhabuu irra jedhanii immoo karaa afaanii fi karaa taa'umsaatiin walqunnamtiin kan raawwatamu yoo ta'e definitionii kanayyuu egaa hiikaa dogoggora ta'e keessa kan nu galchu ta'uu isaati. Kanaafuu maal inni of eeggannoon wanti godhamuu qabu ilaalchi durbummaaf qabnu kun gonkumaa jijjiiramuu qaba. Ilaalchi dogoggora tokkos ifa ta'uu qaba jechuudhaafi jechuudha. Egaan jaallatamtoota daawwattoota koo haga ammaatti waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina. Viidiyoo barsiisaa kan biraatiin deebinee amma wal arginutti bakka jirtan hundatti nagayaan naaf turaa horaa bulaa.